keerku. Saba Oromoo biraa galata qaba inni qaba. Har'a mootuu mucaa kana qabeenyi inni qabu wanni inni tattaaffatee ittiin hojjetu wanni inni ittiin jiraatu harkaa badee jira. Maal haa goonu ka jedhuuf wanti godhamu sabni kun mucaan kun harka nurraa qaba waan dandeenyu cinaa dhaabbannee gadhaabuu qabna konkolaataa kanaa miti kana caaluu bituu fi qabna. Mucaan kun ifaajee nurraa qaba siyaasaba. Ifaajee nurraa qaba. Ifaajee isaa tana mootuu jaalalaa fi kabaja isaaf qabnu mootuu wanta ati nuuf ifaajje siin mala jenneeni konkolaataa kana caalu binnee fi abshir jennee fi hamilee inni duraan saba ofiitiif ta'eetiin sagalee inni saba ofiitiif ta'aa ture san daranuu akka nuu ta'utti hamilee haa taanuufin jedha. Galatooma waan nurraa eeggamu nullee warri biyyoo alaa jirru kennuu qabna warri biyyoota adda addaa jirru jechuudha. Saa'udirraa, Awurooppaa, Eeshiyaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa bakkoota hundaa warri jirtan addunyaa kamirraa warri jirtan waan dandeenyuun akkaawuntiin nu haa kennamu irratti darbina. Irratti darbineet konkolaataa kana caalu binnee fi jaalalaa fi kabaja isaaf qabnu ammallee mootuu warra diinaa dhuguma dubbachuudhaaf Oromoo qofti warra Amaaraa qofti odoo hin taane namoonnummaan kenna tokko illee feesbuukii kana irratti illee argaa ture. Baga sitti illee kan jedhanii turan hedduu jira. Wanti kun nuu hin malu jara kenna. Baga hin jedhamu baga rabbi lubbuu si baasi jedhaati akkasitti jajjabeessaa hamilee haa taanuu fi obboleessa kenna kana mootuu diina garaa gubuu qabna binnee fi konkolaataa gaarii kanuma galatoomaa kanuma jechuu barbaadan. It's okay. Wanni sun jecha maaliifi diina qabaachuun bareeda maaliifi bakka deemtuuf hin beektu bakka jirtullee yaadattu bakka irraa kaatellee yeroo baay'ee yoo diina dhabde jechuu yoo hunduu fira ta'e rakkoo diinallee qabaachuun jireenya ilma namaa keessatti barbaachisaa. Galatooma hundi keessanuu akkasii amma immoo gandawii taasisaa dhaqaa jira. Achi jira Nasri booda siima keessan jechaadha. Yoo dhageettan hin beeku adaadaa namaatti amri tahe so achi hin jira hundi keessanuu galatoomaa Dr. Aslii hundi keessanuu abbaa giddii. Ani asirra jira kiyaaroo waan takkallee waan dhagaillee hin qabu kunoo maal sa'aatii meeqa seenne? Adaadaa sooyyetitu amrii ta'e jedhanii na himanii. Amma moo? Ijoolleen achi jiranii achumaan koottume achi jedhanii. Nabbi bilbilaan dhaqe sau achi jirra. Amma geessee taacheti? Yaa hollaa jirra amma milkii fuudhee achi deemaa jirra kino. Okay, bakka rakkoo qabu barbaachisa. Ammallee asirraa akka dhufa yookaan illee ganaman dhufa. Habibi hayyee. Itti ishee kiyaaroo illee yaada keetiif galatoomii fu'aad biyyaa bakka nagaa dhufte dubbadhume. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Nadursi egaa atau baguma malaatome sana kennu bedi guddaa galatoomi. Kiyaarkii baga rabbii si hambise waan nana fuudha baga rabbi lubbuu kee hambise. Kaan akkuma ati jetti waan bakka bu'uu danda'udha. Isin hafuudha biyya kana dhugaadha baay'ee dhuma argaa oolla rabbi nu haa eegunus wallahi haga humna keenyaatiin kun Oromoodhaaf waan xiqqaadha. Oromummaatu hin ta'in akkuma hiriyummaatu iyyuu wal ta'amee waan godhamuu danda'udha. Inshallah isin hafuudha waan kan nama gammachiisu. Nuufis akkaataa mijeessaa harreefuman dhufe gaas Nasri biyya kanatti waa akkaataa tolchisanii immoo haga humna keenyaan bira jira. Koomenti jedhamu kabajamoo. Ka biyya akkaatiin ka Itoophiyaa okay. Naa barre keessaanis nan fudhaa sirraa rakkoon qabu. Rakkoo qabu koomenti jalallee ni jira maxxansaa jiranii. Egaa Nuuriyaalaan qottorra ka doolaaraan hin dandeenyu akkuma humna keenya wal bira dhaabbachuudha. Riyaalumaan mangisti. Kiyaar sitti dhagaamini asuu dubbatteetta waan miira namni wal bira dhaabbachuun dirqama. Balaan inuma jira. Yaa tokko nama barsiisa tokko irraa barataa jechuudha. Of eeggannoon gaarii namoonni kaanis irraa baradhaa of eeggadhaa jechuun barbaada. Guddaa galatoomi irraa namaa kenni.
Ayyee Fuadoo kiyya galatoome akkaawuntii kinoo koomentii jala maxxansaa jiranii. Sibiin erga bakka feesbuukii irraa naanis akkuma rakkoon qabu. Asiyaa Hussein Salah jedha. Akkaawuntiin baankii daldala Itoophiyaati asuma jalaa fudhadhaa. Fuaadiin illee dabalatee namoonni biroo warreen niyyaa of keessatti illee qabdanii asuma koomentii kana jalaa buusaatiin waan jiruun waan rabbi isin laafiseen qarqaaruu ni dandeessanii. Real boss welcome. Salaam. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam jirtu nagaan. Yaada. Jirri maam. Diyaar baga rabbi si baasee tanuma jechuu seene. Dunyaa argitee namni fayyaa qabaachuudha waan naaniif namni fayyaa qabu dunyaa dalagatee itti ba'a. Baga rabbi si baasee argitee qorqorroon hima baddiin bitanii inshaallah rabbi yoo jedhe nus qabdaa nus si qabna. Kanaafi ani $200 zeelii irratti hin galchaafi amma iluu biratti. Boss kabajamoo kiyya riil kiyya bagalataa dhufte mangistii. Rabbi si haa kennu goleegaa kiyya ulfaadhu Lakasha nama rabbi si haa kennu. Alaaf amalli keetu maallaqa caala. Rabbi si haa ulfeessu rabbi si haa kabajju. Zeelli ammoo yookiin iluu maxxansaa jira koomentii jalatti ililli yaahiyaa jedha. Ililli yaahiyaa jedha naamti. Akkuma jalaa fudhadhu waan nuuni jette irra nu darbii mangistii kiyya galatoomii ulfaadhu ulfinni sirraa turu si. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga jirtan Nasroo akkam fayyaadha Dr. Asli iluu akkam jirtu akkasuma hundi keessanuu baga jiraattanii. Reef argee dalagarra hin jirre keessi jeequ keessa jira. Kiyaaroo fi abbaa giddillee hunduu baga rabbi nafsiisin baase. Balaan akkanaa balaan tasa namatti dhufu kuni balaadhaa baga rabbi nafsi keessan isin baase. Dunyaan hin deebiti nafsi namatti hin deebine. Akkasiin jedha nullee immoo qaalichi kun nutti ulfaataa nutti jabaata. Kiyaar jechuun wanzawee anaa nama ilma biyya tokkootillee nama magaalaa tokkoon jiraatu biyyatti jechuudha. Akkasuma biyya inni duraan turettillee waliin turre waan dandeenyu obboleessi keenya biran dhaabbannaan asiriyanii gara keessaatti isa galatooma ulfaataa nagalchuu keetiif baga rabbi sin baase jechuumaa fi seene waan biraatiif miti waan biraa immoo waan keessa godhamu qabuun godha. galatooma ulfaataa sin jechuuf nasri. Inshallah loo deekoo galatooma ulfaatu jazakumullahu khairan. Thank you bro. Throw vale. Ayyee warri deeggaruu barbaadan kamoo akkaawuntii koomentii jala zeellee isinii maxxanfamaa jira. Assalamu alaikum. Baankii daldala Itoophiyaatti Umar Faatii maxxansaa jiran. Umar Saanii Faatii wa alaikum salaam wa rahmatullah. Nasri waan Kamusta nagamami. Duraan dursee obboleessi keenya Kiyaariin baga rabbi si baase dunyaan waa miti jennaan. Inshallah dunyaan isin waa miti. Irra guddaa baga rabbi si baase baga rabbi ruhitee baase naan inshallah dunyaa homaa rakkoon qabu ummatu kanatti bakka si buusuu danda'a jennaani. Kanaaf inshallah anillee jechuun garamitti gargaaran akkamii? Zeelleedhaan firoo. Okay. Mogara biyyaatti arguuf yoo jiraate rakkoon qabu. Gara biyyaallee barbaadan kan akkaawuntiin as jala jira baankii. Bakka ayika sana dubbisni argi fayyee torban dhuftu tana keessa akkuma kudhanni galchaa fayyee inshallah. Jala jira. Yaa Umar Saanii maxxansaa jira. Koomentii Umar Saanii jalaa fudhadhu. Maqaan Asiyaa Hussein Salah jira. Asiyaa Hussein Salah 11,1323 duwwaa 22,47. Asiyaa kan jiru kana ayyee. Eenyu maxxansaa raamee ayyee. Umar Saanii tu maxxansaa jira. Okay, Umar Saanii. Polis godheera keessa godheera please na deebisee kuma kudhanni galchaaf inshallah isin galchaa kuma kudhan ayyee. Galmeeffadhu arsii gaafa lolaa firoo baalee qarshii kuma kudhanii galatoon. Tolesh. Ulfaadhu jazakumullahu khairan. Ingalchinaaf inshallah maal jechuun numatu waliif tura. Kiyaar jechuun namni yoo kanatti ilaalutti kaa fakkaata kiyaar wallahi nama sammuun guddaati baay'ee nama nutti buhaaruu asirraa nama waan baay'ee waa guddaarraa inni waan guyyaa wallahi yeroo arge baay'ee tokko rifadhe garuu rifadhu samaa inni gochuu danda'amu hin jiru kun balaan tasaa yeroo kamuu nama qunnamuu danda'a irra guddaa bagaruu hin isaa baate irra guddaa wanni nu barbaannu sani.
إن شاء الله. وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كسي يو نمني شانسي يو نمشي نودرات إنك نجرك نافع يو. وين كان عثمانو؟ وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى جراتني ودي كيف سنو كيارو إمباي كيار نو مجرى ناقاس مجرى جرى دورا دورسو بقى ربي سباسه قدو وري بيت رب من ما كان اللي رب من مرة فرطها أني